obboleewwan keenya dhumaa jiru yaa jala keenya salaamtaa yuuna irraan fachiise. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleewwan keenya kan amantii garaa keessa jirtan kan afaan adda addaa dhageessan ijoolleen mana hidhaa keessatti dhumaa jiru yennaan siniin jedhu jechuudha. Sheer gochuu iyyuu isinitti jabaate jennaan obboleessoo dubbadhu mee kaardiin qabdan dubbadhaame. Halo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. مبارك نجي ورا من راسه ترى فيها نحن وقتا بس حتى لما يجرا بكي تجرا بكي كديجا ورنا تجرا يجرا بكي كنا بكي كل تجرا كم بسرعة كوكي سر بكي تنامي وانغ كمنه بكي تنامي وانغ كره ركو جواكي سر شير كلا ولين بولبران نوغا مستعد نيجي ولي أمن تجرا كنا كي تجرا لي شير كلا نبركارا نبرك بتا ركو كنا شير ناقول isa ture mucaan kun maaliif sheernaa godha jedhe sheernaa godhe san yeroo laalu mana san ani foololleen qabu mana san seenelleen beeku amma deebisee maaliif sheernaa goota wanna kana maalinni jedheen ani hin beeku maaliinaan jennaan Maarqos sheer godhe Maarqos namoo ka'eetiin tuyinaan keessumatti isa darbe ani immoo ala barbaadee nama sanii alarra dhagahe ala yeroo isaan laalu bakkee kanani argamuna ranjuru mana kanalli ani seenu jedhe Maarqos yeruma san blok na godhannaan jedhe maalif seentee jedhe amma anyway pointiin amma look pointii amma haasa'u jirru bube warra amma nama arrabsan kana warra wana kana attention kennuun barbaannu mube amma waan guyyaa boona baale keessa waan haasa'amu dhaga'inne miti attention kenna mataa kenna achitti goonu feena ijoollee biyya Saawudii jira mana hidhaa keessa jiran isaan akkam gargaarraa Rabbiin biraas galata jennee yaada keessa jirra amma laayivii galaan jira galatame bonaabo laayivii galaan jira feesbuukii rimmaa kee waan hadhee laayivii galuufan deema malli bonaa hojii wal beellamanne jirra yaada atis hundi keessan iyyuu feesbuukii namni dhabu hin jiru yoo of beeksisuun barbaanne illee kuttaatti sheer godhaati gara feesbuukii jeessinii maxxansa gara feesbuukiitiin hadha sagalee taane gara tiktookiitiinis ijoollee Saawud Arabiyaa ilaa inni rabbi jaallatu kana inni hawaasni jaallatus kana dirqama ani jaallatamuudha dirqama Fatiyaan rabsuun qabuun Fatiyaan hawaasa biratti jaallatamti yoo ta'e hawaasni ana jaallatanu Fatiyaan dhiisanii jedhee yoo narrabse hawaasa keessaan fagaataa deema hinaaffaan waan nama goone hin qabu hangaruu idaa namni yoo biyya faranjii jiraatis yoo biyya jannata keessa jiraate namni naafaan isa dee yaaduun bakka haala kana lakka namni waa qabaachuu dhiisu dhabuu mitidha hinaaffaan ammas immoo lakka biyya faranjii keessa jiraachuu qofti abbaa qabeenyaa naman godhudha inaaftuu gati taateef halkanii guyyaa dalagdus mataasii keessaa hinaaffaan hin ba'u jechuudha ani koo biyya guddatan keessa namoonni jiran sammuun jiraa guddaa wayilatti fakkaata ayi gowwummaa kun lakki inaaftuun yoo biilee na qabaattis inuma inaafti kanaafi galatooma naboonsitani wallahi mataarana kaatanii asirrana kaatanii anis immoo asirrana jirtanii yoomiyyuun buutanu waan isin na jaallattanuuf waan isin na kabajaniif na jaallattaniif rabbi isin na jaallatu galatoomaa ulfaadha ani jecha amma mataa keessa kan na deemuu jiru hawaasa na jaallatu kanaaf maalan ta'a akkaman godha wallaahi akkam godhe hin gammachisa laata ofiin jedhaa jira malee nama na arrabsu akkamittan bakka kenna ijoollee miskiina biyya arabaa keessattu hin hambifne mana madaamii keessa hojjette giiftii bitte jaalalaqa dhugaadha wallaahi nama gaddisiisu aanuunan jedhaa ture imimmaan buuseen bu'aa ture na yaadannoo na taajjaba biyya keessa taa'ee nama oolaa gurguree giiftii bite akka ani injifatamneef jecha nama boochisa baay'ee nama gaddisiisa biyya neetworkiin hojjenne keessa taa'ee bitatee tabbattol ba'ee yookiin bakka ni taa'ee naa kenne iyyuu hin beekan nama shintimeetii arabaa shintimeetii biyya faranjii isaati shintimeetii arabaa miccaa ijoollee shamarranii giiftii liqeeffattee manaaf jecha kun anaaf amaanaa guddaadha abshiraa ijoollee boo amaanaan keessan sun eegamee jiraata kaleessas isin jaalladha waan guyyaa lama sadii miti jaalalli kuni waan dhuggaa kudhanoota na laaltanii na jaallattanidha jaalala maseene isin keessaa qaba isinis immoo akkuma sana isin jaalladha nama kanan jibbu ilaalchaanii wallaahi an haga sin na jaallattan caalan sin jaalladha otoo duuti eeyyamamaa ta'e bakka keessan hin du'an dhugaan sin itti himaa dhugaa an jecha isiniin qabu
gochaanis jechaanis agarsiiftanii jirtu. Waa'ee tapha beeldee gaddaarratti immoo amma sana deebi'ee wanta asirratti immoo akkaawuntiin giftaloota kiyya sirriin ture. Waa majaalaa darbee immoo sareen dutuun isa jedhamu akka nu jalaan taane nu jalaan goone kalas dhiisaa dagadhaa dhugaa injifanneerra. Akkaataatti giftiin kennamaa turee fi akkaataatti tapha lammaffaa dhiibnee sadaffaatti darbinee fi akkaataa hundi yeroo laatan mo'anneerraa jedha. Bucuu wanni tapha sana keessaa qalbii na cabse yeroo akka fayyee fatihaa heeraan warra hirmaate hunda taaptaabii irraa kaase nama 46 jarana ummanni boolla keessatti na barbaadeem akkaawuntiin kun boollaanaaf amma qabee kan gadhiisuu didee bakka kanumaan hin deema kana booddee yaadannoodha waan ta'eef akkaawuntiin namni ittiin na beeku nama 10,000 galchee beeku dirisii hojii yeroo tapha noormaali nama 100 naa galchee dheetu neeku na shaqqabee jechuudha nama 10,000 qarratti cufe bali dadhabee hiiraan waame gootee dadhabdee kalas manni kiyya yoo dhufe yoo nunis waa tokko gochuu danda'u beellama jedheen kanaan seene akkaawuntii haaraa hadha baname irratti jechuudha miiliyoonummaa isaan laalinaasi miiliyoonni na jala jiru sun Naayijeeriyaa jinni Somaal bakka nama sin hin beekne giftara iyyuu miti bakka inni fuudhametti guutame hin beekon bakka inni guuteetti dhufe amma miiliyoona tokko irraan 990 irraan fudhe nama 10,000 qofatu namni keenya irra jira. Namni kun ni dhibbi tokko gaafa sana fooloo godhe gamaas gamanaas suma naguma miiliyoona tokko 100 ta'e gaafuma sana jechuudha akkaawuntii nama 10,000 qabu irrattan hagas taphadhe amantanus amanii baattanus nama 990 naa kenne firaa oliticha nama 10,000 itti naa guuttanii naan keekii muree lafa kaa'e kaafa rakkoo na fayyade kuno nama 10,000 qabadhee galeen fooloo 10,000 qabadhee galeen namni kumni 46 na hordofee namni kumni dhibbi fooloo na godhe meemee laalame geemara aaraadha bakka ana jechuudha gaafa sana kanaaf injifanneerra kanan jedhuuf kanaafani kanaafu ummata keenya waa'ee kanaa tiif abbaan barbaade ajandaa kennineerra nu amma ajandaa kennitanii tuse galatooma ajandaa kennitanii warra haasaan hin beekne haasaa baruu barbaadu warra hojjechuu hin dandeenye warri jaalalli mootaa akka ta'e hin beekne ajandaa kenne kan ammoo ofii kenninee ofii raasoo ishee miidha akkuma amma fatayaan jette dhimma ijoollee Saawud Arabiyaa obboleewwan keenya feestaalii gurraacha keessa ciisanii rakkina keessaa qabaman rakkina keessaa ba'anii rakkina dabarsanii barahaa Saawud Arabiyaa bishaan keessa maal rakkina guddaa dabarsanii Saawud Arabiyaa keessa rakkina keessa ta'anii shortaa baqataa jabala keessa ta'anii reetti eegaa oolaa eegaa shintibeetii arabaa miicaa rakkina keessaa ammoo qabamanii feestaalii keessa ammas rakkina gajaalu keessa feestaalii gurraacha keessa ciisanii feestaalii gurraacha keessatti du'anii feestaalii gurraachaan awwaalamaa jiru. Isinii galu. Kanaaf namni namummaa qabu. Namni bakka karaan jaallatu hin jaallatu. Namni keenya bakka kitaabaa godhatta nama mana kitaabaa biyyatti mana kitaabaa tokko nan naqaan na beeka abbaan na beeku. Nama keenya nargochitan. Namni keenya bakka kitaabaa hin jaallatu akkuma Dr. Gammachuu Kedheen gaddana keessaa dubbate. Namni keenya miiliyoona 60 jettanii suni jedhani. Aboo namni suni umrii nuu dheereetu. Laaftaa haasaasa barbaadee dhaggeeffadhaa. Otoo haasaasaati sadii ta'e dhaggeeffadhaa namticha. Doktora dhuguma. Nama miiliyoona 60 jettanii miti Oromoon kun qabbaleessanii haasa'u. Garuu haasaan haasa'u cimaadha. Mee namni miiliyoona tokko kitaaba barreesseera Oromoo keessaa. Namni tokko deebisuu dadhabe addaraasha kenna uummata walga'ii irratti dubbatu. Isaa jedhan namni miiliyoona tokko hin barreessin. Namni kumni dhibbi tokko barreesseera kitaaba jedhan Oromoo keessaa hin barroomne. Ishi nama miiliyoona 60 keessaa immoo kitaaba ittiin barreeffamte kana miiliyoonni tokko dubbiseera jedhani. Dhugaa isaaniiti. Kanaa jennaani namni keenya bakka kitaabaa bakka sammuu nama gabbisu bakka gaarii nama 250 ture. Amma waa ijoollee Saawud Arabiyaa waa lammiilee keenya kaafne nama 211tti galeera ganaa nama 50tti gala. Garuu wannan irra deddeebisa sitti rabbi waa barakaa keessa kaa'ee jennaan dubbiin jabduudha. Ijoolleen
Saudi Arabia nama shantama onnee qulqulluudhaan sagalee jalaaf ta'u argannaan tokkoffaa haamilee godhatu lammaffaa immoo rabbi barakaa keessa kaa'e jennaan nama shantama kanatiyyuu dhageessisuu danda'a. Ijoollee Saudi Arabiyaadhaaf sagalee ta'uudhaaf sababni tokko nu barbaachisu dirqama obboleessi keenya obboleessi Maarqos gatii keessa jiruuf Maarqosiin gatii beennus sagalee ta'uu hin qabnu. Hundi keenya iyyuu namummaadhumaan utuu ana ta'e utuu fayyee ta'e bakka sana kan jiru dirqama fayyee beekuu hin qabnu. Nama waan taateef obboleettii keenya waan taateef sagalee ta'uu fi qabna. Akkasitti of amansiifnee obboleewwan keenyaaf sagalee haa taanuu ajandaan kun naa ta'eera. Anu gara Feesbuukiin deematu hin jedhu sheerii wayii argee maatu jira laatee goree boonaa immoo asitti argadhee boonaatti obboleessa dhaammadhee nama kana booddee bakka dubbiin jiru ishee natti godhe walirraa kaafadhaa bilookii ofirraa godha. Dhiifama naa godha abbaa fidee ta'e an bakka dubbiin an barbaachisu tiktookirra iyyuu deemuudhaan. Laayibii galee ergaa kiyya dhaammadhee bakka kana nagaan jiru bakka kana sagalee ijoollee ta'uudhaa jiru nan dhufa. Kanuma isinii dhaama. Galatoomaa ulfaadha. Mube gaaffii sii qaba. Maafiyaa hin beekta maafiyaa hin beekta. Maafiyaa. Mube kiyya hora lami see something da ana dhiifama gaafatan. Afachuka gaaffii kiyya haa deebisu maafiyaa. Mube wallahi wallahi mube kiyya dhageeffadhu wallahi ani maal goone beektaa dhiifama. Ani bakka gisee mana namaa seenuu sheerii godhamanii. Kalas dhiisi. Maafiyaa kam? Qadaadatti buusi. Maafiyaa jechuun hin beektaa. Waa'ima maafiyaa dhageettee beektaa? Nan beeka. Okay, yoo beekte amma kilaba maafiyaa banuu yenna. Kilabni maafiyaan kenna maalinni argitee nama rakkoo nurraa qabu bloggoodha. Nama kairii qabu walitti ofitti fidaa. Akkasitti ijoollee mana hidhaa biyya Saawudii jiraniif gargaaruuf amma waa'ee sanii haasa'u jirra. Kilaba banuu yenna. Nu walii yoo kootu nu waliin dhaabbadhu. Gargaaru yaani sagalee ta'uudhaan. Sagalee jedhiif karaa barbaadanii akka feetanii isin bira dhaabbanna. Kalas maayindii kenna sammuu kenna karaa saniin deebiif. Abaluun maal jedhee abaluun mana banee nu arrabse kana irraa hajaa hin qabnu. Atteenshinallee kennuu hin barbaannu. Atiilleen amma baqaafuura baafadhu karaa makanaa itti yaada. Yaada bareedaadha. Isinitti meen feesbuukii kiyya amma siniif ammattan sadar qaba. Hundi keessanii yoo hordoftoonni koo tiktokittiin kun baduu isiin afuudhee yaada. Garuu nama akka keessanii nuuf dabaltu kaa yoo baduu isiin hamne yaa rabbi nama akka keessanii hedduu nu dabali. Silaa baduu hin namne yoo baduu isiin hamne yoo immoo hin bannesi rakkoon qabu keessaa baqachuun keenya nafu gaaf tokko hidhee yaada waan ta'eef kun oola amma feesbuukii koo isinii maxxansa iskiriinshuu godhadhaati. Yeroo mallaa faalu yaani feesbuukii ni qabal gisee laayif seentu bal Oromoo FC kajoosanii bal gisee cufa sii barreessaa bal. Okay, sin barbaada yooti waan si barbaadu fi qaba kastana. Ay bona. Linkii karaa keessaa firka telegiraamidha. Linkii nu firki. Linkii maal achitti maxxansi. Footoo qaabatte. Cinciisa boqobo. Footoon kas. Linkii miti. Onnoo kana onnoo. Ilaala. Jalaa biliki. Mubaarik Musammaa. Jirra bullee barii arguuf adda baafatte kanaan. Profiilis beekaan kanuma tiktookii keessi. Jala isaa immoo wanta adda baafattu ilaa tokkittiin kakuma dhibbaani jira kijiba koo miti. Kakuma shantamaani jira koo miti danuudha maqaan join on June 2013 banamuu isaatii fi fooloowarsii nama 178 qabaachuu isaati. Waggaa kudha tokko banamee 11 years. Verify maaliif hin goone mube? Godheera footoo sarrayyaa baafachaa kee gara jalaa bade. Ani yoo bansi bare footoo kaamuun eeyyamamuudha. Jijjiiruun verify gootee jennaan footoo jijjiiruun eeyyamamu. Profaayila jiran dandeessu. Prime Minister fooloo na godhi. Jijjiiruuf amma saaree verify godhuu qabdaa bar. Amma nan godha verify nan godha amma. Gargar baafatu akkaantu keejibi kabaraa. Fudhataniitu kala sarara kaasufanii family. Maarqos iyya fudhu bannaati mesenjera wal yaasofna. Okay, ani saadii siif godha. Eshi boonaa koo boonaa dhuma achitis. Ani lama tokko boonaa tokko maqaa biraati. Eshi kalas keessaan naa barreessi keessaan hangalees ilaala. Ana boonaa dhaan jedhe garuu.
keessaan immoo keessaan maqaa tiktookii irratti himaa keessaan isinii deebisaan keessaan isinii deebisee walitti qabnaa barmuu beektish waslaata wallaalee tirisi amata beeka hoggaan lamma keenya jedheen gadanaa dhufee naa sheer gochuun ni dee waslaata walitti qabna naan jechuu barbaadayi bakka amaanaan dhibba lamaa fi 25 jechuun qalbii miti namoonni 225 fayyee koo mangisti fooloo na godhi fatu yaadannoo lammii si bira dhufeera ishii yaadannoo lammii si bira dhufeera. Elephant